guba. Gada borana kaba, gada borana kaba, gada ilutu kaba, gada ilutu kaba, gada ilutu kaba, kaba jajimatu kaba. Jolle baji far jolle bajo birmali faye jenne. Gababa kaguba wana tinugo te garanu guba. Afan dura jijirani, dachi dura murani, hija oromo wallo kaba. Galeiti dame irna dame gandisa. Osoni go wanta ukaridu pifanisa. Galeiti funyanda badu gona nigadaba. Go wawala daba karima jala daba. Galagado ande isani, galagado ande isani. Go wahumambe nabi yormange isani. Asabo gara jira, asabo gara jira, gara kormatu jira, gara madana kaba, onne tukulkana kaba, akan ferendu bada, wanin ferena sawa, abawa fi kairo naboda jira. Asabo gara jira, gara mo kormatu jira, gara madana kaba wane kulkana kaba, akan ferendu bada wani ferena sawa, abawa fi kairo naboda jira. Akan ferendu bada wani ferena sawa, wai. Akan ferendu bada wani ferena sawa. Whoa. Gota gurraloti. Dawid ibsafia rarso bigila naboda jira. Kairora naboda jira. Kairo. Walla genya. Abban keessanatti bilisummaa Oromootiin wal gartanii eessuma Kairoodha Jawaar Mohammadiin wal gartanii adeera Kairoodha Fayyisaa Lalisaatiin wal gartanii andargii atin deebitu fafaafuu Kairooni moota dhugaafuu barii fakkaatti ammoo Abani mota dugafu, bari fakati amao. Ya waraboni blehi wartu darafu, dargi atin debitu fafafu. Oromo ni mota dugafu, bari fakati amao. Kabanti kunne dina waya saboga tola. Kabanti kunne dina waya saboga tola. Gamoji roga, gamoji korendina tumuro kawenya tola. Guyaro ro amtuda.
guyyaa roorroo nama teekee yeroo qabeenya tola. Yaa citaa diida bookee gamaan arsii dheechifata gamaan ariituu dheechifata rabbi obbaasi godhe. Intala baddoo faadha ati beeyteen heerumtuu abbee beekee sinken rabbi haftuu si godhe. Shananoo boona kiyya shanan bareeda kiyya kudha tokko ilmaan booran ilmaan adeerran kiyya warri saree sagalii wayii karra cufaan jarjaru warri dubroo sagalii mooyyeetu maan jarjaru warri hayyuu sagalii ka beekaan isaanii 99 herri galeen jarjaru. Tunfura jaldoo biiroo kafilaan keeysan jirre bitimee xiqqoota kormi keeysan jirre lammii bobbaa jaldee isaata jiraan keeysan jirre cinaan dubbii hoffee kijiba ta dhugaan keeysan jirre. Ya visaba digante na cheharani karabili sumaruga bahani nu vipsani Raja laga chabani ya vida bani bayun bakasal pinanjiratan ulfina fakinu tau akekaf gali kabaja tafedi ganturre basuf silatan inu garsisan bele sumanu gaisu tadachura nurajira kapsoda bune banaro. Ya dada gotan kufani bilisumma vif godhani kabaja biyya fi saba hidhiigaan seenaa ceharani karaa bilisummaa dhugaa boba'anii nuuf ibsanii boba'anii nuuf ibsanii. Hayyoolee fi barattootiin gootonni fogayin keenya qonnaan jireenya jettootiin du'a jeeramaa si'aanaa tokko bahaa hin oolu bilisummaan gumaan galu guma dhiiga lubbuu isaanii ni baafnaa bilisummaanii guma dhiiga lubbuu isaanii ni baafnaa bilisummaanii.
Bambiya dhufe kuno jaalleewwan saa wajjini Oromiyaa nagammadu barasheetti baranne Alaabaa isheen faayamte kunoo baatee har'ammoo Abaa'oon gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo Maal jetti ijoolleen Oromoo Abaa'oon gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo Maal jetti ijoolleen Oromoo Abaa'oon gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo Bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu Abaa'oon gaachana keenya warra argaa isaanii diinni halaalatti jibbuu Abaa'oon gaachana keenya Oromoon daggala isaati Oromiyaadhaa mannisaa Abaa'oon gaachana keenya abbaan biyyaa dhufe maarree alaabaasaa fannisaa Abaa'oon gaachana keenya Caalaa koo yaa caali abbaa maqaa qaali hunduu si faarfata sumaani yaafata biyyi kan keeti eenyu baashetu si kaafata biyyi kan keeti eenyu baashetu si kaafata shira diinaa fi jadiimaan nu yoomsi jibbiina shira diinaa fi jadiimaan nu yoomsi jibbiina Oromiyaa jaallatanii akkamiin nu boojibbanii Bambiya dhufe kuno jaalleewwan saa wajjini Oromiyaa nagammadu barasheetti baranne Alaabaa isheen faayamte kunoo baatee har'ammoo Abaa'oon gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo Maal jetti ijoolleen Oromoo Abaa'oon gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo Maal jetti ijoolleen Oromoo Abaa'oon gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo Alaadaawwan dhufee ibsaan badee sun nu dhufeera Wadariif bakkannoo keessaa saba qaamni godhambisaa
السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لجميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد بحق سبحان ربك عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله يا عزيز يا كريم يا الله ربي رحمتها قدوف ربي رحمتها قدوف عبد دري عبد بلسما ورما وبوجارا أبا قدا يخاو عبد خريم حاج إبراهيم ربي رحمتها قدوف نتلين أسئيني عمري تنان ورا قرتي نبيرادو مملي خجرو والأركون كينيا خانا ربي فقلني ساقو إيه وبليين كينيا قرتي خاون دولتي وجين كبسورة وجين تورده همباساني أرى والأركون خناف هدو قمتشوان لقم توف ججا ربي رحمتها قدوف ربي رحمتها قدوف ربي رحمتها قدوف ربي تيارارم ربي تيارارم إسنيس قرتي نجايا ندفتن ورا نجايا ندفه نجايا نراقل ربي سنا قدو بلسما تيجتنا استلافا كبتة قرتي فري قدو ربي نوا قدو Oromo gartee tokkomtee gartee wal jala yaatu rabbi nu haa godhu. Oromoon takka durattiidhaa saddi bilisummaa Oromootis takka waan tokko beeynuuf jecha ammallee warra tokko ta'ee gartee biyya isaa fudhatee biyya irratti abbaa ta'uu rabbi nu haa godhu. Warra biyyatti irratti abbaa ta'uu rabbi nu haa godhu. Biyya irratti abbaa ta'uu rabbi nu haa godhu. Biyya subhaana rabbika. Kanaafuu gaammaan tanii wal barannaa eenyu siin jaan ani mul'ataa Haaruu Muusaan naan jaan. Ani Araarsoo Biqilaadhaati. Araarsoo Biqilaati. Injiinar Mahamad Hajiiti. Atoomsaa Kumsaati. Seifuu Muummeetaniis. Tole anis Billoo Garbii naan jaanii guyyaa kana amna dheeraa deemnee kan dhufneef akkuma manguddichi keenya jaanii sooressa jaarraa abbaa gadaa awwaala isaanii irra dhufnee firii isaan facaasan qabsoon Oromoo deemtee bakka kana geessee jirti. Isuma kanarratti awwaala isaa laallee du'aa isaas goonee qabsoon isaan facaasan osoo adda hin citin takka laaffachaa takka jabaachaa guyyaa arraan tanaa kanaan nu geessee jirti. Kanarratti immoo hoogganni dhaabaatis as jira hedduun isaaniiti. Kanaaf yaadannoo waan waliin dabarsanii fi seenaa jaarraa abbaa gadaa manguddoonis irraa tuttuqanii jiranii hoogganni dhaabaatis kanuma tuttuqee sanbooda kattaanutti dabarraa jechuudha. Gaarii anis Rooraas Abbaa Goowaatiin jedhamaa hoogganoonni keenya dhaamsanii dabarsanii artistiin keenya beekamaan Callaa. Anis Callaa Carcar naan jedhanii kanuma hayyee hoogganoota dhaabaattiin deebisa isaantu dhaamsa dabarsa. Tole nagaan bultanii. Hayyee baga nagaan bultan. Guyyaan kun akkuma jenne guyyaa seena qabeessa. Awwaala yookaan qabrii jaarraa abbaa gadaatirra jirra. Jaarraa abbaa gadaa yookaan obbo Abdukariim Haaji Ibraahim jechuun sabboonaa Oromoo warreen jalqaba 1969 bara dukkanaa san keessa Oromummaan itti dhagayamee quuqamni sabni isaa itti dhagayamee walumaa galatti Oromoon gabrummaa keessa jirra. Gabrummaa keessaa bahuudhaaf maal nu barbaachisa? Callifneetuma gartee garaa keenya keessatti gaxaaduu osoo hin taane deemnee biyya ambaa dhaynee jaaramnee leenjifamnee waan waraanummaatis barannee akka isaan arraan tana qawwee qabatanii qawweedhaan mataa keessa nu tuman kanatti nutis ilma namaati arraan booda haalli ifin jijjiiruu nuutu jijjiiruu qaba jechuudhaan warra dura jalqaba murteeffatee alaamana isaa diigee qabsoo bilisummaa Oromootiif gadi ba'e jechuudha. Kanuma keessatti jalqaba akka asii bahaniin biyya Somaaliyaatti deemanii Somaaliyaarraa gara biyya Yemen yookaan Adan dhaqan. Adan irraa gara Sooriyaa, Sooriyaarraa
gara Iraaq deemuudhaan qaabsuma tanaaf jecha dargaggoota Oromoodhaa kanneen yeroo san barnoota baratan sabboontoota jajjaboo walitti qabuudhaan akka isaan leenjii waraanummaa argatan taasisuudhaan adan keessatti eega kana xumuratanii booda warra jalqaba qaabsoo bilisummaa Oromootiif jecha hidhannoo hidhatanii adan irraa biyya Somaalee seenanii mootummaan Somaaliyaadhaa qabdee hidhannoo isaanii kan isaan qayroo ganamaa jechuudhaan if qopheessanii bahansan eega lolli gabaabaan tokko irratti ta'e namni tokko irraa wareegame jechuu isaanirra kun inni irraa wareegamees obbo Ramadaan Kaliil Jaamaa achiin boodatti gaa isaan to'annoo mootummaa Somaalee jala ooluudhaan waggaa 5 hidhaa turan. Yeroo isaan hidhaa turanitti jaalli Yaman keessatti hafe adan keessatti jaalallee mooqiltuudha isaan hidhamanillee qaabsoon bilisummaa Oromoo duubatti hin deebitu nuti warri irraa hafne karaa biraatiin hidhannoo qabannee dhukaasa biyya keenya keessatti jalqabuudha qabna jechuudhaan haala saniin jaalallee mooqiltuudha karaa carcaritti yookaan baddaa carcaritti dhukaasa jalqabaa naannoo xirroo jedhamutti jalqabee jechuudha. Isaan yeroo kana hidhaa turan mootummaan Somaaliyaadhaa nuun alattu qaabsoon bilisummaa Oromoodhaa jalqabamte isaan kana hiinee waan goonu hin qabnu gallakkisuudha qabna jechuudhaan dhuma 1975 irratti mootummaan Somaaliyaadhaa eega waggaa 5 hiite booda jaarraa abbaa gadaafaa gallakkiftee jechuudha. Eega gallakkifamee boodatti isaan warri dura seene jaalallee mooqiltuu faana waggaa wareegaman qawwee jaalallee mooqiltuu san lafaa kaafnee mallee qaabsootti fufuu qabna jechuudhaan 1976 marroo lammaffaatiif akka Awurooppaatti biyya seenanii obbo Jaarraa Abbaa Gadaatii fi Jaal Mul'is Gadaadhaa waliin Harargee Bahaa naannoo Awwadaa irraa ka'anii Gobeelle laga Gobeelle seenanii qaabsoo hidhannoo marraa lammaffaatiif warra adda durummaadhaan jalqabe jechuudha. Har'aan tana waraanni bilisummaa Oromoodhaa kan jiru kun ibidda jaalallee mooqiltuu qabsiiseen jaarraa abbaa gadaa irraa fuudheen haga ammaatti itti fufee maqaa waraana bilisummaa Oromoo gaafa san jaarame osoo hin jijjiiramiin haga har'aa ga'e jechuudha. Kanaaf jaarraa abbaa gadaa fakkeenya guddaadha. Walumaa gala saba Oromoo waliigalaatiif fakkeenya guddaa ta'e. Qayroo ganamaa jechuudhaan bobbaa isaanii ka jalqabaa ka isaan gaafa san qayroodha dhuguma dargaggoodha. Har'a qayroon gaafa sanii har'a immoo deebitee qayroo har'aan tanaa kana argamsiifte. Akaakoo isaaniiti ilmaan isaaniiti kan har'aan tana waan isaan irratti dadhabanii asiin gahan kan ifitti fuudhee jijjiirama har'aan tana argame kan argamsiise jechuudha. Kanaaf bu'uura guddaadha ittiin boonnaa goota keenya hayyuu keenya yoomuu isaan jiraatoodha hin duune seenaa hojjetaniitiin ummata Oromoo hundaaf Afrikaa hundaaf warra fakkeenya tahee ummata fiitii qabsaa'u malee ummata fiitii lubbuu kannan malee biyya fiitii lubbuu kannan malee afaan qofaan yaada qofaan hin danda'amu lubbuu teenya kan nu qabna jechuudhaan warra jalqaba fakkeenya ta'e waan ta'eef ittiin boonnaa jechuudha. Akkuma Oromoon yeroo maqmaqtu jettu maali kunis midhaan dura bilchaate shimbirrootu nyaataa jiran warra jalqaba if kanne waan ta'aniif lubbuu isaanii bara dukkanaa san keessatti shaamaa ta'aniitiin ibsanii uummata Oromootiif kunoo daandii tana qabadhaa karaa kanarraan gorina yoo kanarraa gortan gabrummaatti haftan yoo kanarra deemtan ammoo bilisummatti baatan jechuudhaan dhaamsa jajjabaa dabarsanii dabranii kanaafuu isaan yoomuu jiraatoodha yaadannoo isaaniitillee asumarratti dhaabna fayyaa ta'a isiniin jenna. Qeerroo jirtu jirtu ilmaan afran qalloo jirtu jirtu fayyaa ta'a baga jiraattan fuuldurallee jiraadha. Hayyee arra rabbii walitti nu fidee qaamaan wal bira nu jiraachise kanaaf galata guddaa galchinaa. San bira dabree immoo qabrii jaarraa abbaa gadaarra dhaabbannee waa'ee isaa haala isaa hoggaa isin ibsinuus hiree kana argachuu keenyaaf nuti gammachuu guddootu nutti dhaga'ama.
jaarraa abbaa gadaa jechuun abbaa adda bilisummaa Oromooti. warri adda bilisummaa Oromoo uuman keessaa inni tokko abbaa dhaaba kanaati. abbaa ABO qofa osoo hin ta'in abbaa waraana bilisummaa Oromooti. adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootii fi jaarraa abbaa gadaa yookaanis Abdukariim Ibrahim Hamid adda baasuun hin danda'amu. qaama tokko jechuudha isaan. sana hoggaa waa'ee jaarraa abbaa gadaa as tura dhaabbannee isinii dubbannu nuti seenaa isinii odeessuu hin deemnu. oduu isinii himuu hin deemnu. waan beenu waan waliin dabarsine waan isaa dhugaa jirtu haqa jirtu isinii himna jechaadha. arraan tana hiree kana argannee kan waa'ee jaarraa abbaa gadaa isinii himuuf asitti argamnu kun anaa fi Jaal Araarsoo Biqilaa 77 hiree argannee dirree qabsootti hoggaa dabalamnu kan adda bilisummaa Oromootiis waraana bilisummaa Oromootiis hogganuu fi kan nu simatee akka nuti qabsaa'aa taanu kan nu barsiisee sadarkaa kanarra kan nu geessise jaarraa abbaa gadaati. isatu waan qabsoo kanaa nu barsiisee isatu waan ABO nu barsiisee isatu waan waraana bilisummaa Oromoo nu barsiisee isatu akkaataa diina Oromoo ittiin lollu ittiin qabsoonu kan waan hundaan nu hidhachiise qabsoo hidhannoos qabsoo sammuus qabsoo siyaasaas hundaa'u kan nu barsiise barsiisaa keenya karaa daandii kanarra kan nu kaa'ee jaarraa abbaa gadaati. nuti daanduma sana karuma inni nu kaa'ee sanarra jirra jechaadha. kanaaf waliigalatti wanni beekuu qabdan ilmaan afran qalloo nutis ilmaanuma afran qallooti jechaadha. haa ta'u ammoo akka hiree ta'e gabaabatti dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessatti rakkoo uumamteerraa dhugaa isinii himna jechaadha. boruu isinis kanuma dubbattan dhugaa jirtu isinis arguuf teessan. haa ta'u ammoo adda bilisummaa Oromoo keessatti rakkina siyaasaa xiqqoo mudateen waldhabbii dhaaba keessatti uumameen jaarraa abbaa gadaa mufannoodhaan hogganoonni walitti mufachuudhaan rakkina dhalateen rakkina siyaasaa dhaaba keessatti uumame sanirraa kan ka'een bara 79 irraa kaasee hanga akka Awurooppaattiin isinii hima jechaadha. hanga bara 2000tti jechuu akka Awurooppaatitti rakkoo guddootu nu gidduu ture. haa ta'u immoo rakkoon sun wal ajjeefne wal balleessine wal daareessine waan diinni wal hin goone wal goonee ture. nummaan wal afaan deebine jechaadha. kuni ammoo dhugaa jiru waan diinni nu godhuu hin dandeenye nuti ilmaan Oromoo walirratti raawwannee jirra. wal balleessine waan hamtu walirra seenaa hamtu walirra daleennee jirra jechuudha. haa ta'u ammoo seenaan hamaan fokkataan jibbamaan sun kan ilmaan Oromollee dhaaluu hin qabne kan ilmaan Oromottillee dabruu hin qabne sun bara akka Awurooppaatti 2000 asmaraatti Eertiraa jechuudha. qaamaan walitti dhufnee waliin haasoynee marihannee waan dabre seenaaf haa dhiifnu. kana booda immoo nuti ilmaan abbaa tokkooti ilmaan haadha takkaati ilmaan Oromooti wal loluun wal balleessuun walitti alaanaluun olola walirratti oofuun walumaa galattu haalli hamaan sun kana booda nutti hin deebiin jennee waliif kakannee irbuu waliif seennee seenaa san xumurree bira dabree jirra jechuudha. kanaaf seenaan hamtuun akkasiis ni ture. seenaa hamtuu akkasiis ammoo waliin teenyee kunoo fixannee nagaan san booda nuufi jaarraa abbaa gadaas ta'e waa hillan isaatis akka ilmaan Oromootitti bakka hundatti wal bira dhufnee wal gargaaruu wal simachuu wal hammachuu waan jiru hunda wal bira dhaabbachuu malee takka hamtuu walirratti yaannee hin beenu jechuudha. kanaaf gaa isinis seenaa sanarraa barattanii nuti wal miidhuun nuti wal afaan deebi'uun diinaaf haadhaan jeessuudha malee nuuf miidhaa guddaa kanatti fidu isinillee seenaa kanarraa barachuudha qabdan. seenaa ammoo kun seenaa dhugaa waan ta'ee dabreef jecha
isa kana isinilleen irraa barattanii lammata haalli sun akka nutti hin deebine Oromoo keessatti haalli sun akka dhalanne waan san isinilleen kanarraa barattanii fuulduraaf waan haala akkasii nutti fidu hundarraa wal eeguu wal tiisuudha qabna jechaadha. Kan nuti laala nuti mataan keenya qabsaa'ota kan jiru bara 20 dura jechuudha seenaan ammaan tan isin himu kun gaafa saniihu nutis walafaan deemine wal balleessine haa ta'u immoo nu qofallee osoo hin ta'in arraan tana OPDO yookaanis maqaa ammaan tana ODP jaanii warreeniif moggaasan haaretti maqaa haaree baafatanis mootummaa Itoophiyaa keessa ta'anii ilmaan Oromootis roorroo ilmaan Oromoo dadhabanii isaanilleen kana booda nuti meeshaa diinaa hin taanu diina wajjiin dhaabbannee uummata keenya hin miinu jechuudhaan kan akka Dr. Abiy kan akka Lammaa Magarsaatii fi Taakkalaa Uumaa faan qabsaa'onni achi keessatti dhalatuudhaan mootummaa san keessatti jijjiirraa mootummaa fidanii arraan tana nulleen kunoo akka hundi keenya walitti dhangalaannee biyya teenya irratti waliin akka jiraannu nu godhanii jiran jechaadha. Kanaaf ammagaa seenaan Oromoon wal balleessu olola walirratti oofuu wal jibbuu ani ganda akkasiiti ani laga akkasiiti ani warra gaara akkasiiti ani bakka akkasiiti ani abalurraa hin daladheedhaan Oromoon kana booda adda bahuun hafee jira jechuudha. Kunoo nuti dirree qabrii jaarraa abbaa gadaa irra dhaabbanneeti isinii dubbachuun jirra. Abbaa fedha wajjin addi bilisummaa Oromoo kana booda diinummaa hin qabu yoo firummaa ta'e malee. Abbaa adda bilisummaa Oromoo irratti ammoo olola oofuu barbaaduuf dirreenis kana fardinis kana waliin jennu jechuudha. Ganda keessa deemnee nuti abaluu akkasii jechuudhaaf yeroon itti dabartee jirti. Arra jaarraa 21ffaa keessa jirra. Jaarraa 21ffaa keessa jechuun ammoo yeroo ilmi namaa itti qabame keessa jira jechuudha. Kanaaf kana booda nuyi ilmaan Oromoo diina halaalaa nu alatti nu balleessuudhaaf deemuu irratti fuula deeffanne malee kan wal keessatti nutiif keessatti kana booda ololli walirratti oofnu ni jira. Jiraachuus hin qabu jechuudha. Abadan jiraachuu qabu jechuudha. Maaliif kana jenna? Arrallee diinni keenya nuuf rafaa hin jiru. Tigreen illee arraan tana guutuutti baddee jirti. Haftee jirti jechuudha. Ilmaan naftanyaa nu dhiisaa jiranii? Nu dhiisaa hin jiran. Osoo diinni keenya akkasitti nutti qophaa'aa jiru nuti ammoo wal keessa deebinee wal balleessinaa? Abadan wal balleessuu qabnu jechuudha. Kanaaf kana booda nuti akka Oromootitti dhaaba siyaasaatiin kan adda wal qoqqoodnoo osoo hin ta'in dhaaba siyaasaa ka fedhe haa ta'u kan wal hammannee waliin dhaabbannuu fi kan waliif tumsinu ta'uu qofa jechaadha. Kanaaf wanni nuti ammas irra deebinee akka adda bilisummaa Oromootti isinii dhaamnu seenaan ABO seenaan waraana bilisummaa Oromootii fi seenaan qabsoo Oromoo jaarraa abbaa gadaatirraa adda baafamee ilaaluun danda'amu. Kanneen ammoo ABO'n isaanii nuti ammoo dhaaba akkanaati kanneen ja'an ammoo nuti keessa hin jirru. Nuti keessa hin jirru jechuudha. Kanaaf isin keessattuu qeerroon waan kana sirriitti hubachuu qabdan. Yoo garaagarummaan jiraates yoo waldhabbiin jiraates qeerroo bira ni dabra. Murtii qeerroo kanneen abbaa fedhe fudhachuu qaba jechuudha. Akkas. Kana wanni isinii dabalu adda bilisummaa Oromoo qabsoo gaggeessee asii waliin geenyee jirra. Kana booda aangoonis humninis kan qeerrooti. Kan qeerrooti. Daawwit Ibsaa ta'ee, Araarsoo Biqilaa ta'ee, Atoomsaa ta'ee qabsoo nuti kana booda hoogganummaas qeerroof kenninee jira. Kunoo qabrii abbaa jaarraa irra dhaabbannee isiniif kenninee jira.
kanaaf maayii irratti dhaamsa biraa isiniin qabanii nuti kana booda waan waliin jirruuf jecha yeroo fedhetti haala fedhetti isin bira dhufnee waa hundaa waliin fixachuu dandeenya isin waliin jirraa kana booda hin sobaminaa ololan fudhatinaa wal dhagayaa wal jala deemaa tokkoomaa akkuma diinni ammaan dura olola nurratti oofaa jiru Oromoo wal jala hin deemtu Oromoo wal hin dhageessu hin jedhan hin dhugoomsina dhugoomsuu hin qabnu Oromoo kana booda abbaa fedhe caala Oromoon har'aan tana hunda caalee jira beekumsaanis lolaanis dandeettii gosa fedheenu abbaa fedhe caala osoo dandeettii fi uumaa dandeettii haala beekumsa akkasii qabnu ammoo nuti wal keessatti deebinee abadan abbaan nu keessa deemee walitti nu naqu ifirraa dhoorkuu qabna jechuudha. Isa kana qofa isinitti dhaammannaa fayyaa ta'aa nu jiraadhaa waliin jiraannaa. Oromiyaan ni bilisoomti. Abbaa ofii jaarraa abbaa gadaa adda baasuun hin danda'amu. Fayyaa ta'aa jiraadhaa. Tanagara khona nyaate wayya jiru na hamate tanagara khona nyaate wayya jiru na hamate ya khada bayomse manasara bahe onse matisa dirradise kabso katif bahe khufe daggala khayse dukoyte naftu la fenesa فعجبلي ثم سبات ميروان ولودينيسا فعجبلي ثم سبات ميروان ولودينيسا غوتنغا كالي سبا جالن كبسو غنما ورغا مغوتني غالن بيلي ثم خمبيا به خمبيته خوني سدان دمه tanagara khona nyaate wayya jiru na hamate tanagara khona nyaate wayya jiru na hamate bifle sabaf jajalu busa gumacha gode ifkanne tare itti dadacha itti gairare ndi gasatin turre tarare khayyo sarra so hindabin khufise khufe duga wareegamtan lammiidha. Galatoma. Harka bile abo harkar. Yaa waraaboo guyyaa hin waartu dharaafoo yaa dargii atiin deebitu fafaafoo Oromoon ni mootaa kaafuu baree fakkaatti ammaa'oo yaa keeyroo ni moota dhugaafuu baree fakkaatti ammaa'oo yaa waraaboo guyyaa hin waartu dharaafoo dargii atiin deebitu fafaafoo Abao ni mota dugafu baree fakkaatti ammaa'oo Abao ni mota dugafu baree fakkaatti ammaa'oo Akkaan qabneen nu duulee
keenya wajjin uttumsee akkaan qabneen nu duulee keenya wajjin uttumsee numa waliin cabsanii nu gabroonfatanii Oromoo dhiisaa ifii fidduula maa waliin cabsanii nu gabroonfatanii Oromoo dhiisaa ifii fidduula. Reenka guugattu waraabeysa deefaa dirmachuu lakkisee hoolaan maaliif rafaa haga irra geessu hin sossoohuu bakka hoolaan guyyaa qalan duruu samii harkaa kataalacha nyaate burreessiis ni ta'a kana yoo hubattan tokkoon furmaata akkaan qabneen nu duulee Kenya wajjin uttumsee akkaan qabneen nu duulee Kenya waliin uttumsee numa waliin cabsanii nu gabroonfatanii Oromoo dhiisaa ifii fidduula. Waraabura wayyaan halkan si bobba'aa Waraabura wayyaan halkan si bobba'aa Eegsituuni baataa manni sirraataa Ibiddaatu hamaa kan halkanii guyyaa kan si jala seenuu garaa fi hallayyaa Nu waliif dirbanne yoo dhaabsinee malee Sanyii Oromoodhaan lakkisuu tokkollee Nu waliif dirbanne yoo dhaabsinee malee Sanyii Oromoodhaan lakkisuu tokkollee Nu waliif dirbanne yoo dhaabsinee malee Sanyii Oromoodhaan lakkisuu tokkollee. Baga jiraattan hooyaa bulaa. Roobi jettanii yoo galaanni nu fuudhe hoo qeeroon daakaa isaas ni beektiimi imma samiirraas ni barartiimi waan tokkoon isinii dhaama wal dhageenya waan tokkoon isinii dhaama bakki tun bakka seenaati qabrii abbaa keenyaa gubbaa jirra dubartiin talbaatumtu osoo teessuuti karaafuu cirtumichiin dooyte gudbii tana guba gabaadha dubartiin talbaatumtu osoo teessuuti karaafuu cirtumichiin dooyte if guba gabaadha qeeroon waan nama qoqqoodaa ho'i toleetti qoqqoodiis ho'i toleetti qeeroon Sanyii qoodiinsaatiif dachii taatee rooba taatee ho'i magarsiti. Hora bula. Yaadadhaa gootan kuufanii bilisummaa beekoodhanii kabajaa biyyaa fi sabaa seeraa seehaaranii karaa bilisummaa dhugaa boba'anii nuuf ibsanii boba'anii nuuf ibsanii. Gotan kare zamiyara falmatati bilisuma Oromo yada kamna ifkodani wala bumaf lubuna mutu kituma italagon kabane huma isani silmana mati jibbaniti hadda gabruma Akkam jirra jirtu yaabo isin hundi fayyaa qabaachuun bu'aa guddaa qabdi. Hawalloo agarsiise yaabo Rabbi hamdi warra uummata Oromoo keessaafu warra watara akkam ooltan gandi. Sila akka wayyaaneetiin as hin geenyu nuti. Walaloo qopheesse waa'ee abaa warrattiin xiqqoo dhaamsasii isin dhageessuu barbaade. Qabsoon Oromoodhaa bara dheeraaf ture diddaan gabrummaadhaa yoom takka adda cire. Uummanni Oromoo mirga namaan tokko kasaas hin xuyisisu bara 1850 keessa Teediroosii kaasee biyya isaa irratti ajjeefamaa ture. Gabroonfataa dhufaa dabraan nutti wal dabree abbaan haqaa hiyyoomee alagaan duroome qabeenyi Oromoos maqalee misoomse qabeenyi Oromoos maqalee misoomse.
gabrummaa buqqisuuf qeerroon falmii kaase nus akka keenyaan nama qabnu jira kallacha sabaa jeena oromoota woboo yoom harka kannatee diina jala gore jireenya isaa dhiisee bosonatti kanne harka hin kannanne jajjabee mataa daafee kukuffisaa jira tiippeellee fillee bobaa diinaa jala dahannoo godhatee halkanii fi guyyaa diina isaa yaachise. maalummaa tiippeelleef ni beekta oromoo tiippeelleef jechuun tigraay irraa dhufe hanga arraan tanaa saba gabroonfate biitii isaatillee biyya dhagaaftiinii biyya beelaa dheebuu taakkanaa tana biitii isaa bari oromiyaa seenee biyya dammaaf aannanii jiituu magariituu uumama lafasii kam himeen kam dhiisa tokko lamaa miti. jarri warri garaan tana hunda arga eessaan irraa gala handhuura oromoo finfinnee irra taa'ee halkaniif guyyaa karoora nu baase yeroo ammaan duraa oppodiyoo jedhee nu keessaan dhaabbatee maqaa abaahoodhaa balleessuuf dhaabbate maqaa dhaaba keenyaa balleessuuf dhaabbate. akka oromoonni yaanni tokko hin taane walgahii sobaa ummata duratti olola odeessa oromoon dha'uuf kana yaanni isaa halkaniif guyyaa tattaafachaa bula harkaniif guyyaa tattaafachaa bula. Abaawo dhaaba koo isa abdiin oromoota sabaaf quuqamuudhaan eenyu si qixxaata bara 1970moota xiinxala jabaan laalee rakkina ummata kan sabarra jiru gabrummaa ulfaataa hundeedhaan buqqisuuf fiduudhaaf furmaata falmachuu jalqabee abaawoon baafatee sagantaa mirga abbaa biyyummaa kan diinni nu mulqe qabsoodhaan deebisuuf warri dirree falmii dhaqe jaallan qabsoo bilisummaa dhiiga isaanii abbuuqe ibidda rasaasa wayyaanee foon isaanii baqe miseensota abaawooti urjiileen oromummaa warri qabsiisan qaanqee miseensota wobooti ambaasaadaronni eenyummaa warri qabsiisan qaanqee. Abaawo sabaaf quuqamuudhaan eenyu si qixxaata isaa xurree bilisummaa sagalee nuu saaqe onnee oromoo qirqirsee madaa isaa tuttuqee akka sabni falmatu of baree dammaqee waaroo laga daandummaa sammuu keessaa haqee xurii nafxanyaati sammuu keessaa dhiqee saba gargar cite fidee waliin tuqee akka wal jaalatu summii jidduu haqe. seenaa oromoo dabdi diriirsee qajeelchee maqaa oromoo xuraa'ee qulqulleessee bareechee qabsoo bilisummaa eenyummaa rogoon daambilcheessee jiruuf jireenya oromoo dhabamarraa oolche jiruuf jireenya oromoo dhabamarraa oolche. dhugaadhaan hojjete abaawoon seenaa caalu farreen qabsoo oromoo dhiiga gootaan marge kunoo arraan tana lalisee dagaagee firii fi bu'aa isaa sabni ijaan argee addunyaanis nu hordofaa jira gurra isaa nuuf ergee addunyaanis nu hordofaa jira gurra isaa nuuf erge. dhugaadhaan hojjete abaawoon seenaa caalu farreen qabsoo keenya dhugaa kana haalu dhaaba murannoodhaan biyyaaf sabaan lolu maqaa balleessanii irratti ololu yeroo adda addaas kan qabsoo kana sakaalu gantootuma sabaati warri garaan bulu gantootuma sabaati warri garaan bulu. hojjetaniin beekan wanta sabaaf tolu qabsoo oromoo diinaa wajjin duulu abaawoo masaanuu godhatanii firoonfatanii alagaa halaala dhaabbatanii nutti darbatan dhagaa afaanuma qofaan waan tokkummaa minnaagaa harka lafa jalaatiin garuu gurmuu dhaabaa diigaa warraaqsa oromoo godhataniituma dhugaa miidiyaan lallaban banatanii laagaa akka ajaa'ibaa ho'isanii afuufaa jiran faaggaa garuu eenyutu bilisummaa oromoof lafee cabsee dhiige eenyutu bolola aangoof elii gadi fiige ummanni oromoo tolchee beeka dhugaa. waan qotiyyoon qotteen harreen gurra harkatte oromoon beeytaa mammaaksaan duruu dubbii fitte qabsoo goonni qabsaa'otaa irratti lol'ee lafeen goota baay'een irratti daaree wareega ulfaataa woboo fi qeerroon asiin ga'e eenyulleen abbaatti hin ta'u har'a lafaa ka'e. warri iddoo adda addaa taa'ee qabsoo oromoo fashalu warri abaa'oo fi woboo xiqqeessee abaaru. dirree qabsoo dhaqee waan qabsoon ta'e argu yoo dhiiratee sabaaf cabee dhiigu akka gooticha woboo lubbuu isaa wareegu waa'ee qabsoo haasuun akkasi kan miidhagu waa'ee qabsoo haasuun akkasi kan miidhagu. yaa dhaaba koo woboo injifannoo boonsaaf maganuuf argamte waggaa dheeraa guutuu sabaaf lubbuu dhabde ara rabbi hamdi gammachuu guddaan kan wal agarre galatoomi injifannoon uummata oromooti. gargaarsa dhaaba kootii haa ta'u. gargaarsa dhaaba kootii. Fayyaa ta'ee ulfaadhu jennaan dhiiroo waa hedduu walitti dubbannee jirra walitti dhaammannee jirra. Sooressi jaarraa abbaa gadaa qabsoo hoggaa dura eegaluu bakki inni dhaqee arbaa guugu ture. As gaara mul'ataatiimi garuu asitti dhalatee sana booda daaroo labuutti gad deebi'ee achirraa baalee deemee waa qofa wajji qabsoo godhaa ture. Sana booda Somaaliyaa deemee Somaaliyaarraa Haji Hussein Soraati wajjin paasaboora Oromiyaa jiru 68 gara dhumaatti imbaasii Yamanirraa baafatanii biyya Yaman deemanii jechuudha.
dhiini kasi ka'isuun deemeet Oromiyaa hunda wal ga'e. Inni abbaa qabsooti jenne sooressa Oromoo hundaati kan qabsoo kana jalqabee warra buursan keessaa isa tokko jenne. Gandaafii miti gosaafis miti. Hangafa qabsoo saba Oromooti. Nuti warri irraa hafnes wanni dhaaluu qabnu akka dhala haarayaatti maal ta'uu qabna ree sanuma ta'uu qabna jechuudha. Oromoon saba tokko hiree tokko biyya tokko jenne. Rakkoon nuti qabnus rakkoo Oromummaati. Rakkoo amantiitii miti, rakkoo gandaatii miti, rakkoo kutaatii miti. Rakkoon nu qabnu maali? Rakkoo sabaati. Oromummaadhaaf Islaamaa fi Kiristaana baddaa gammoojjii wajji dhumaa turre. Ammallee dhagaa nuti ka barbaannu jabaa gandaa jabaa gosaatii miti, jabaa sabaa barbaannaa jechuudha. Kafirratti alba'uu fi kafirratti wal dhukkubsatuu fi kawanna ta'e illee taatu gosti numa awwaaltuumaatii miti. Garuu kan barbaannu maali? Kan rakkoo Oromoo keessaa baasu jiraa sabaati. Jiraa sabaa akkamittiif keessaa of baafnee saba dura oofnee bakka kana buufnaadha kan nu yaaduu qabnu. Kanaaf gartee qabsoon Oromootii fi sabboonummaan sadarkaan isin irra jirtu sadarkaa sabaati jechuudha. Sadarkaa kanarraa wanni gad deebisu hin jiru. Kanarratti walaaquu bagabaannu qabsoon teessanii gaafatamni keessanii harka wal qabadhaa qabsoo itti fufnaa fayyaataa ulfaadhaa jiraadhaa isiniin jennaa jechuudha suuta nagaan gala. Kanaafuu bagaan arsoo keenya irraa tara amma samee irraa turre bagaan nu garsiisa jennaan. Kanaafuu michoota na yaada qabu fakkaatu bagorgoota biyya kanatti haasa itti gaarra bagorgoota biyya kun akka qaalii ta'e beetu. Ana dhaggeeffadhaa waan inni isin hin jiru. Guyyaan irraa kun guyyaa har'a dhalatanitti isaaba. Guyyaa gammachuu, guyyaa jaalalaa. Kunun guyyaa jaalalaa, guyyaa gammachuu ayaa. Rabbiin umrii kuma nuuf hundaa qabaata.